waaqa jiraataa isin kabajatu obboloota koo kabajamoo fi jaalatamoo kanneen biyya garaagaraa keessatti argamtanii fagoo warra teessanii tarii haala jiru jireenyaatis kan biyyaa baatanii biyya abbaatti argamtan nagaa waaqayyo waaqa jiraataa isin kabajatu isin jechuun jaalata har'a erga irraa obboleeyyan keenya shamarranis ta'ee obbolaan dhiiraa irraa of eegan qabu jedhee yaada isiniif dhufee jira jechuudha. Innis informationii dhaga'uun taane wanta hiriyaa kiyya irratti ta'edha. Wanta namoota nan barbaachifne jireenya koo keessaa baasuun wanti dhaqna hamboo biyya koo keessa qaxxaamurre anoo kan biraan barre kana akka keessna garreen abboonta jedheessu garaa hinirre wanti dhaqna hamboo biyya media gara-gara TikTok, YouTube, Telegram, Imo, gara-gara gruppin, addo sanatti tolurratti Facebook irratti gruppii ijaaranii akkasitti namoota baay'ee akkasan jalaa dhiichisan attoonni wal ijaaranii namoota koomentii walii ibsate peejii sadi banachuudha koomentii akkasitti isaanii baay'atu gochuudhaan miidiyaa gurguddifatanii gadi ba'anii in hojjanna waan kanarratti hojjannaa sinis fayyadee ofiifis fayyadamna jechuudhaan kan dhufanii ijoollee baay'ee shamarran baay'ee karoora isaaniitti dukkaneessaa ofirra gaddisiisuudhaan jilbeeffachiisuudhaan hanga isaan addunyaa kana jibbanitti akka isaan jireenya ofii isaaniitti jiraachaa jiran kana jibbanii akka namaatti deemanii galanitti taasifamaa jiru jechuudha. Waa lama sanitti meen ergaa waa tokko sanitti meen isa ijoo isaa waan qaamni lamaan waan irraa eeguu qabu jechuudha. Shamarranis ta'ee ijoolleen biyya ambaa keessatti hojii taaksii hojjetan. Ijoolleen hojii taaksii hojjetan. Lammannoon immoo sanitti ijoollee nama balleessan mana ijaaza gara mana kontiraataa gara mana ijaazaatti warri nama geessan jirtan warri dhuftanii safara nama hataa jirtanii tarkaanfii cimaa kan seera akka gasin dhimma akka kanaan dura namoonni baay'een bu'aa turanii san akka namni biraa akkas ammas siniif hin boonye waan irraa of eeggachuu qabda jechuudha. Ijoolleen taaksii waan isin gochuu qabdan ijoolleen taaksii hojjetan waan isin gochuu qabdanii taaksiin geessi deebisii fuudhii geessi fuudhii fidiidha. Geessuu fi deebisuu gidduu waan hojjetamu gidduutti qaama namaa gidduutti maal ta'a? Ani wanta ergamuuf sana gidduutti namni wanta kana fuudhii geessi fuudhii fidinaan jedhu kuni maal geessinaan jedha maal fidinaan jedha dhimmi isaa maalidha jedhanii adda baafadhu. Tokkoffaa immoo bakka namoonni namaa sun itti argamanii adiraashaa isaanii hiriyaa isaanii seen godhadhu. Boruu jara kun lamaan gaafa yakka hojjetan ani fakkeenyaaf amma mana madaamii jira jechuudha. Waan madaamiin fuudhee sitti kenna yoo ta'e tarii hordofamtee kaameraan qabamte yoo ta'e yakkana hojjetetti ansi galaboo nan hiriyaa kiyyaa fi iddoo nan jiru hin beektu yoo ta'e situ yakkana godhetti gaafatamu jechuudha. Akkasumas of eeggadha. Hamma citti kan irratti wanta ta'e qaama sadiin raawwatame jechuudha. Qaamni sadanuu siniimuudhaaf reediyoo wanni isa waan dheeratu viidiyoo isaa gabaabsatee isinitti hima jira. Abbuma dhimmaa bichaa isinitti hima kan taaksii fi kan yakka biraa hojjete isinitti himuu hin danda'u. Abbuma dhimmaa isinitti hima jechuudha. Ammuma isa ijoo ta'e isinitti hima jechuudha. Innis qarshii kana siin erge jechuudha. Qarshii mucayyoo irraa yeroo fuudhu ofiisaatti deemee fuudhe jechuudha. Taaksii ergee akka taaksii dhaqee fiduuf godhe jechuudha. Haa ta'u malee ammoo seera kan qabate jiru imma nama taaksiidhaan birii kana deemee fuudhedha jechuudha. Inni sun tasuma argamuu hin dandeenye eeriyaa sadii dartee badee jechuudha. Taaksii immoo iddoo fidi jettetti iddoo geessi jettetti geessaa iddoo fidi jettetti fida malee kanatu nama mudataa namni guyyaa akka hojjetadhe hin beeku jechuudha. Amma namni itti gidirfamaa jiru mucaa taaksii hojjetudha jechuudha. Kanaaf obboloota koo waan isin beekuu qabdanii of eeggannoo godha. Eenyumallee nama ni qarshii ta'uu nan eeggadha yoo jettanii nama ID isaa suuraa kaasee si jedhu. Yookiin immoo nama qaamaan argitee suuraa isaa kaaftee boru seeratti dhiyeeffachuu dandeessu malee kan inni piroofaayilii godhatullee suura nama biraa ta'uu danda'a. Nama hattoonni biyya kana keessatti gadi fagaatanii jiru jechuudha. Seerri isaan qabee isaan adabaa jiru. Seerri kan qabee adabaa jiru ijoollee waraqata hin qabne jechuudha. Warri waraqata qaban warri qaama heeyyama farkaa qaban garuu adabamaa jiran. Seera qabeessa ta'anii hojjechaa jiru. Hojii isaan hojjetan garuu seera malee jechuudha. Aada malee. Hojii seeratti mul'anidha kan isaan hojjechaa jiran adabbii argachaa jiranii. Kanaaf obboloota koo of eeggannoo godha. Gaafa ergamtanis gaafa ergattanis waan kana gidduutti maaltu ta'a? Maal yaada obboleessu? Maal yaada obboleetti kun jedhaati adda baafadha. Hattoonni kana taaksitii waan baay'ee hojjechaa jiru. Biyya keenya keessarra biyya namaatti keessaayyuu sa'oodii dadhabsiisanii sa'oodii jilbeeffachiisanii shamarran baay'eerra qaama isaanii irraa fuudhanii birrii irratti gibira irratti nyaachaa turan. Amma immoo
achi ari'amanii ibiddaan gubatanii cincanii jennaan dhufanii Dubaay keessa kaa'anii hojii ciggaa isa hojjechaa jiru. Saawudii keessa warri manneen isaanii buqqee Dubaay galanii jiru bolottan of eeggadha. Of eeggadha baa isaa jechuudha. Obboleessi kumaatti nu godhe qarshii hanga malee qarshii kana duratti mana zaramaa jiru malee nan mana zara jechuudhaan obboleettii irraa fuudhee jira jechuudha. Mallaqicha namni sinisi zara qarshii ammas ga'uutti zara jechuudhaan qarshii sana fuudhee taaksii illee shawwalee jira. Kan dhaqee fuudhee taaksiidha. Taaksii yaalaallee badee jira. Suurri isaa ammaaf qaama seeraa akka garagaru to'atamuu hin dandeenye. Wanti nuti gochuudhaaf miidiyaattis miidheessi amma dandeessanii irraa of eegu. Lammanni immoo qaamni biraa akka ittiin miidhamneef share gochuudhaaf gatii biraa waan sin baasuu qabu koottaa musiin uwwisaa koottaa akkas goonaa otoo hin taane sin gaafadhu otoo hin taane share gochuudhaan obboleettiin irraa of eegu. Tarii abbaa dhibamaa, tarii haadha dhibamaa, tarii hiriyaa dhibamaa wallaalachuu kan biyyaa baate waan kan karaa saffisaa fi karaa qaxxaamuraa ergadheetu waatti buufadha waan irraa argadheettee akka karaa kana hin nyaatamne obboleettii kee oolchii fira kee wallaa kee oolchii share godhu miidiyaa qabu. Waan baay'ee bal'aa saffachiisa share gochaa ooltu jira. Garuu waan obboleettiin itti miidhamtu takka share gochuudhaaf si saffachiisa jira. Maaliif wantoota piraanchii barta waan ta'eef namoonni amma miidhamaa jiran kan bu'aa jiran ija keessatti mul'achaa jiru. Kanaaf miidiyaa qabdan share gochuudhaan obboleessi kun bakka argametti mana ijaarsa jiru keessatti illee akka to'atamuu fi obboleetti kana biraa dhaabbadhaan dhaamsa kooti. Innis qarshii xiqqoomti qarshii diraama 16,000 birrii 16,000 sin jechaa jiru Itoophiyaa. Diraama 16,000 birrii 600 sin jechaa jiru. Diraama 16,000 harkaa fuudhee eeriyaa isaa badee jira, adiraashaa isaa badee jira. TikTokiin inni kana biratti fayyadamaa ture fuloo baay'ee achirraa sirbaa ture balleessee jira gubee jira. Ammas akkaawuntii biraa banatee simbira dhufee akkasiin hin basaasne irraa of eeggadha. Share gochuudhaan obboleessa kana keessanuu bara haaraa fuula kana dura jiru irratti irreecha irratti akka to'atamuu danda'uuf share godha amma dandeessa jechuudha. Obboleessi kun mana uffata aadaa qaba. Mana akkasii qabu jechuudha. Shamarran baay'ee 20,030 fuudhee nama dhokachaa turedha. Uffanni sunis hojjetamee ture fi kana fedha jechuudha. Video bal'aadhaan gaba YouTube kootti walitti deemna. Warri Facebook irraan video kana yookiin suura kana argitanii share godhaati obboleettii kana bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Warri keessaa immoo dhimma isaa gadi fageessitanii qorachuu barbaadan yookiin ergaa nu qabdanii lakkoofsa bilbila asirra sadi kaayee kana naqunnamuu hin dandeessu. Karaa immoo WhatsApp, Telegiraamii, YouTube garaagaraa koomentiidhaan argattanii lakkoofsa kana fudhattanii irra gahuu dandeenya isiniin jedha. Please obboleettii kana bira dhaabbadhaa. Shamarree akkuma kee fooqichaa dhiqaa jirtudha. Kana biraan immoo kun ishii mudatee jira. Sammuu ishiittillee ulfaata, qalbii ishiittillee ulfaata, kaayyoo ishiittillee ulfaata, deemtee nama amanuufillee itti ulfaata jechuudha. Obbolootaan koo hin beektu baay'ee keessa wanta jiru akka itti dalaganii gaafatan wanta kana nama mudatu addunyaa nama jibbisiisa, jireenya nama jibbisiisa. Bora akkasii mudanneef immoo har'aa obboleettii kana bira dhaabbadhu tolaan si gaafadhaa. Isinii jedha obbolootaan koo share godhaa miidiyaa kana footoo kana yookiin viidiyoo asirratti argattan share godhaa miidiyaa kamiyyuu haa ilaalu jechuudha. Miidiyaa gurguddaa mooraa fakkaa qabdanii gara keessaa footoo dabalataa fi odeeffannoo dabalataa yoo barbaadan lakkoofsa bilbilaa asirratti argamu na gaafachuu dandeessu isiniin jedha. Turtii gaarii, ayyaana gaarii, waaqayyoo bakka jirtanitti araara isaa ogummaa isaa isiniif haa baay'isuun dhaamsa kooti. Turtii gaarii obbolootaan koo biyya fagoo